Gaafan yuunivarsiitiidhaa eebbifamu tasanatti fakkaate jireen hiriyoota kootu akkanaan jedhan istiriin bara dhaqoo isin baardaa yuunivarsiitiidhaa bara 1999 gadeen 2001 eebbifame waggaa 3 turre hallan keessa taa'ee baradhe tokkoon booddee tokkoon kaasuun hin danda'a faataa ture ani kaayyoon koo garuu waa qabadheera way wajjin illii walgalleerra sana dhugoomsuun qaba jedhe gaafa iqannaa bahu oromiyaan naa bahe oromiyaan gaafa naa bahu kaayyoo koo immoo dhugoomsuu waanan barbaadeef barachuu information argachuu waanan qabuuf finfinneen dhaqaan jedhee hiriyoota kooti maali ijoollee warra finfinnee maatiin isaanii sooressa hiriyaatu na gorsamna isaan sooressa keessumaa sammuusitu kun maraatte galtanaaje maali jennaan ijoollee isaanii makiinaadhaan dhufanii gadu ati immoo laaligaa jireenya kana nattee isaan barsiiftaanaan kottu oromiyaan innaan inna kuu jireenyaan inni tokko gaafa finfinneen keessu booy akkuma isiniin jedha laal waama xiqqoodha gaafa finfinneen carraasa keessu boonyaan eeran siriidhaan barbaada inni irraa jijjiirradhe inni oromiyaatti deebi'ee oromiyaa tuffachuu koomiti yaani koon kaayyoo kootu waajjoota itti dhugoomsu kaayyoo keerraa si gosuma fakkaata illee si qabuu danda'u lafa sana lafa waan achitti dhugoomsu waan qabu achuma naqee istiragal godhaa haalichi cimaa garuu istiragal hin godhaan kan isaan naa yaadan jireenyi sitti cimaa garuu naannoodhuma keetti maatiin nama bira teesse gaariidhaanis jibba isaan qabu hin jedhe dhuguma isiniin waasuma garuu isinitti gaafa dhaquma nama isiniin jedhee rakkinni laaddoo kana nageessa rakkinni godina irratti ijaarrachuu barbaadde narratti ni ijaarrattu maqaa Yesuus hin jedhanin tasuma ni ijaarrattu hin jedhu yeroo baay'ee waan akkaasu hin ijaarrattu narratti gaafa ayyaanaallee kaasee ture kan ayyaana sadeen gaddaa TV irratti narratti ni ijaarrattu rakkinaan jedhe kanaaf barnootatti tun barsiisu carraa barsiisaa yuunivarsiitii na dhowwatanii bara sana miseensan taanee bineensan taanee kana jira dhiiseetan bakkaanoo haayiskuulii man seenedha hiriyoonni koo warran isaan caaraallee qabxii qabu yuunivarsiitii galanii barsiisaa taaneen jedhanii abiduu guyyaa lama na yaadadhaa chookii darbadhee kilaasii keessaa bu'aa bahedha hin dhabe carraa yuunivarsiitii barsiisuu so utuu min akka sanatti jiru barachuu qaba gaafa murteessu miindaan koo birrii 200 kan citee harka na ga'u birrii 970 mana kiraayee birrii 600 kaffalaa beeka gahu ammas gaafa digirii xumurtee baatu hundumtuu banaa sitti fakkaata jechuudha isa kana naa wayyee tal tokko tokko garuu maqaa Yesuusin cabsitee madabata birrii 300 nama akkamitti jiraatu finfinnee keessa manni kiraayee isin finfinneedhaa teessanii gaafa balbala balbalii ol galtan siree marra dhaabattu wanti biraan hin jiru waan ta'eef manatti dhaqna kana alaa balbala bannaan miilli keessa maalirra tokkoon firaashii mara siree maaliitu jira jechuudha kutaa siree inni keessaa arganna kutaa siree dhuguma hin jiru kanuma sanuma keessa taa'ee garuu mana kiraayee biyya sanaa dhiisa yeroo sanaa jechuudha uffata miti yaada keessatti jijjiirrachuu dandeessan yaada jijjiirrachuuf gabbaatanii yaaddanii walitti deemu manatti keessatti yaada jijjiirrachuu hin danda'amu baay'ee dhibboo waan taateef jechuudha barsiisaa tokko wajjin galgala kilaasii wayii barsiisnee deemnaa nama tokko bu'aa buuse wajjin barsiisnee deemnaa waggaa 33 barsiiseera naan jedhan finfinnee keessa kennaan biratu naan jedhan fana maalfaatiin beeksisa liqilii naan jedhan lamaan gaashaa beeyyeeriin naan jedhan anaati kaa naan jedhan waggaa meeqa barsiiftan hin jedhan waggaa 33 eessa finfinneedhuma hin qabdanii mana mammaal hin qabu nan galle isuma dhugaan isiniin jedhe halka kana guutuu bo'aan bulu yaa waaqayyo isa akkasin ta'an jedhe akkuma namicha kana waggaa 33 barsiise argita laayifiin nama tokkoo misikiriin nama tokkoo jireenya kee jijjiirama ta'uu danda'a dirqama mati cheertii keessatti piroofeesii eddamini himma jechuudha wanta warra isaanii dubbatan siif jijjiirama ta'uu danda'a isuma dhugumaati irraa barattee nan galee borumtaasaa baran qacarame birrii 570 wayii mootummaan leenjii wayii nuu kenne torban tokko birrii 600 nuu kenne birrii 40 duwwaa keessaa balleesseeni 2000 tokko galuma isaa sana keessa Dambal City Center jala Oromiyaa International Bank jirti dhaqee buukii banadhe yeroo jalqabaate iseen achi jirti birrii 560 amma ji'attiin naannoo ji'a xirriitti qacarame
isa booddee dhaqee birritti 560 sanatti fuudhetan dhaqee Jimmaa Yuunivarsiitii jechuudha jira galmaa barnoota biraa. Ziya lama booda immoo carraa maastersii kan biyya laawee tokko biyya keessatti barsiisu biyyi intarnaashinaal wayii tokko dhufe liidarshiippii dhaqee qormaata qoramnaan darbe. Isa booddee birrii 400 wayii kaffalu jaanii isaan fidagaa ilaala. Isee kan Jimmaa Yuura akkataan jira. Isee kan maastersii immoo darbee jaan birrii 400 wayii. Soon hin murteesse gaa. Barsiisaa tokkotti siqee inni maatii wayitti siqeetan qayyabachiisuun barbaadan jedhee. Qayyabachiisuun barbaadennaan naa argan. Ijoollee warra sooressaa warra soddootii keenya rabbi nurraa kaase sanaa mana isaaniitiin argan. Isaan argadhee gaafa argadhu birrii 800 wantatti. 800 jechuun birrii guddaadha naaf. Dhuguma isin jedhama birrii guddaa miindaan kooyyuu birrii meeqa? Birrii 300 kan harka dhagahu jarmee kanaa kennan birrii 800 birrii guddaa garuu gaafuma waan biraan dhabuun namni waan du'a maaloon herrega qayyabachiisinaan jedhan ministeerri bara. Dhuguma koon isin jedhama raya murabbee tataanaan herrega bijiiti astronomii qayyabachiisa. Murachuu kaayyoo mul'ata. Anamma kanarraa namni tokko akka baratu ban. Hin cufame karaan jetteen taa'in karaa biraasii qaba Waaqayyoo. Namoonni addunyaa kanarraa fiixaan hin baane namoota akkamii beektaa? Natti cufame karaa rakkinaa. Ani seessan naqatinna dhiiftee sarara rakkinaa. Namni keenya rakkina uruusa kabaroo kutaati. Maqaa Yesuusin sirraa haa ta'u kun immoo. Rakkina ta'u rakkina ta'anii faasuu rabbi isa rakkina baasi. Gaafa naqu guyyaa jalqabaa mucaanii qabxiinsaa gadaanaadhaa kutaa 8 barataa garuu kilaasii keessatti gadaanaadhaa meeqaffaa baay'inaan 34ffaa baay'ee jedhan. Mucicha gara fuula duraatiin waamuu caalaa kara booddee waamuutu caala. Ijoollee 39 keessa 34ffaa baay'ee. Isuma yoo herrega qayyabachiisan. So maal godhure guyyaa jalqabaa mucaanii jalqabne kuma isaatti herrega 7-8 ilaala. Ani immoo akka herregaatiif biddeen mootummaa mini biddeen warra keenyaa nyaatu waaquma na gargaaru. Akka herregaatiif biddeen mootummaa mini kan warra keenyaa nyaatu ture. Rabbuma sunarraa qabeessa jechuudha. Gooftaan gatee nama gata. Herregi darbatee na gate. Gooftaan garuu na gate. So kutaa bukuleetti wal lolle loogaarisimii moo waan jettu wayii tokko irratti wal lolle fakkaachuu waan adda bahe. So guyyaa jalqabaa mucaan gaaffii na gaafatte maal ta'u gaa? Gaafa inni jalqabu sobeetan Ingiliffaan joonjessee isuma na gaafatte. Isuma har'a kolfa mataa yeroo sanatti addamtee du'eera. Har'a kolfama rakkina kamaan godhure rakkinatti harka kenninaan isheen mana sirratti ijaarratti hiyyoo jechuun mee akka jedhame maqaa Yesuusin sirraa adabu. Rakkinni rakkina caalu abdii kutachuu dheeraas keessatti xiqqaa namaa gadi ta'uu sana namaa gadi ta'u ispiriitiin sun cabuu qaba. So guyyaa jalqabaan Ingiliffumaan joonjessee waan inni na gaafate isumaaf hassaanitti godhe hin galle. Atumti hojjedhuuf iji bakka nagee saffee hamtaan jedheen isuma. Waan adda dhabeef malee koojii manaa ni wanti. Nan dhufe ganama isaatiin barsiisaa Yaaqoo Dassuu kan jedhamu jira. Mucaa Lubbaaboo Finfinnee wajjin barsiina. Dassuu herrega barachuun barbaade jedhee itti dhimmi wantatti. Because yoona jalaa fudhate yoo dhagee. Naaf yesumaa innan si qayyabachiisa Yaaqootiin mee herrega 7-8 irraan jalqabaa. Gara fuulduraatti barachuu barbaade. Amma isin jira. Itti dhimmi siistamitti. Isuma dhugumaan isinitti baadala. Natti agarsiise gurbaan xinnoo kan saaphiin koo ammoo maan jedhu herrega irratti baname. So ayni jedhe hundumaa nan qabadhe galgala qoma dhiibee na qabila. So bakka nan hojjisiisee itti tolee mucaanii jajjabaate mucaanii garuu waan dessu natti mee ala bahuu hin danda'u. Foormulaa biraa maddisiisuu waan biraa hojjechuu hin danda'u.
So mucaan kilaasii simisteera tokko faa 34ffaa ba'e dhuguma isin jedhe 34ffaa ba'e 7ffaa ba'e. Ani nama herregaan beekneen herrega liqiitiin mucaa 34ffaa 7ffaa fide. Maanti kun yoo jette harka marattee teenyaan ittuu harka sii marat seexanni ittuu harka maree siidha seexanni garuu Yesuus haaluma sana keessa taa'e waan barsiiseera. Inni jaatuun wantichi waldaa CMC kan jedhamu jaarsa waldaa ta'een hojjedha. Yeroo maastersii kanaaf digirii tokko baradha gabri liqii kanaaf maastersiitti nan baradha. Hiriyoonni koo galgala wayii dhumtu makiinaa qaqqabu sokkan kilaasiidhaa ba'ee birii tokko dhabe. Maree jaarsolii waldaatu jira. Durataa jaarsa waldaa ta'een hojjedha achuma finfinnee. Birii tokko dhabeeni haayoletti karaksuma hoteelii ol seeneeni yaa Waaqayyo waan ati dubbatteetta bar tokko naa kennita. Bar tokko akka birii naa kennitu beekta. Haqa utuun birii tokko argadhee dafeencheetti jalqaba. Birii argadhu kana utuun nyaadhee utuun dhugee utuun uffadhe namumaan ta'a. Garuu kaayyoon qabaaf mul'atan qabaaf hin akkas ta'e har'a garuu mana kee dhageessa tajaajiluuf illee birii tokko dhabe. Utuun birii argadhu keewwate nan naqan ture. Birii kanaan garuu cubbuu wayii hojjetaa jiran nan dhuga miti. Itti nan nama ta'a jenna. Kaawwachuu wallaalee miti. Guyyaa tokko naa kennita. Isuma guyyaa tokko naa kennitu irraa har'a birii tokko naa liqeessite maal ta'a?